Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti jiraattonni kutaa magaalaa Boolee hojii misooma daagaa guduunfuun boolla biqiltuu qopheessan. Gaarri Coqonuu kana dura magaalaa Adaamaa fi jiraattota isheef carraa osoo hin taane sodaa mallattoo milkii osoo hin taane kan abdii murachiisuu ta'aa tureera. Kun immoo kan ta'e sababa bosonni gaaricharra ture barbadaa'uun qullaa ta'eef lolaa yeroo roobaa dhufuun miidhaa qaqqabsiisurraa ka'eeti. Sodaan kun amma irratti hooggansa jijjiiramaa hojjatee hojjechiisu socho'ee hawaasa sochoosuun seenaa ta'uu bira darbee gaarichi mallattoo abdii fi mul'ata dheeraa akkasumas xombora badhaadhinaa ta'eeraa jedhan hojii raawwachiisaa olaanaa taanaan kutaa magaalaa Boolee Injiinar Muktaar Jeelaan. Egaa duraan dursee biqiltuun waggoottan darban kana dhaabaa turre gosa garagaraati jechaadha. Baay'een isaanii biqiltuu nyaataaf oolanii biqiltuu nyaataaf oolan kan waggaa 3-4 dura dhaabbatan yeroo ammaa kana namni firii irraa guurataa jira jechaadha. Biqiltuuwwan kanneen akka avokaadoo fa'a dabalataanis burtukaana fi kan kana fakkaatan namni amma irraa guuratee fayyadamuu jalqabee jira jechaadha. Kan biraa immoo sadarkaa tarii namni firii isaa irraa guuratee nyaachuurra kan ga'uuf amma daraarra jiran maalirra jiran baay'een isaanii jiru. Walumaa galatti nyaata cinatti irruma caalaa namni jijjiirama qilleensaa irratti gahee olaanaa taphatee jira jechaadha. Hojii nagammaa hojjechaa turre. Hawaasni aanota kutaa magaalattii sadeen irraa walitti bahan gaara Coqonuu irratti argamuun boolla biqiltuu qopheessaniiru. Hirmaannaan hawaasni damicha irratti taasisu yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira kan jedhan immoo itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Boolee obbo Lijaalam Shugguuti. Hawaasni keenya hawaasni magaalaa Adaamaa akkasumas kutaa magaalaa Boolee waggootanii arfan shanan darbaniif dhimma kana irra deddeebi'amee bakkoota adda addaa hojjetamaa waan tureef ammallee si'a tokkichaa mari'achuudha guyyaa walitti muudha amma ganama sa'a 12 kaasee hawaasi kun bifa margamaa jiru kanaan meeshaa ittiin daagaa kana qotuu boolla biqiltuu qopheessuu hirmaannaa guddaadhaan bahee hojjechaa jira. Akkuma beekamu dhimmi biqiltuu dhaabbuu dhimma lubbuu namaa wajjin jiruuf jireenya namaa wajjin wal qabatudha waan ta'eef hawaasi magaalaa keenyaallee hubannoo gahaa qaba. Dammaqiinsiif sosochii inni gochaa jirullee waan bareedaadha jechuun danda'ama. Biqiltoota bara darbe dhaabbatan keessaa 93 qabachuu itti gaafatamaan waajjira qonnaa kutaa magaalattii obbo Amantee Addunyaa himaniiru. Egaa akkuma beekamu ashaaraa magariisummaan kun eegalee akka kutaalee magaalaatti akka magaalaa Adaamaattis hojiin bal'aan hojjetamaa tureera. Biqiltuun barreen dabran dhaabatanis yoo xiqqaate naannoo 93 latiinsi isaa kan tureedha. Bara kanas akkuma argitan kana ashaaraa magariisummaa akka muummicha ministeeraa keenyatti qabame sadarkaa magaalaa fi kutaa magaalaa keenyatti mirkaneessuudhaaf guyyaa har'aa duula qophii boolla biqiltuu gaggeessaa jirra. Kanaaf hojii bal'aadha kan amma hojjetamaatti jiru. Hawaasni kutaa magaalaa keenya aanaa sadan irraa jechuudha. Addacha Araaraa, Gooroo fi Dhakaadii kan jiran hundi isaanii hirmaatanii hojii qophii boolla biqiltuu guyyaa har'aa kana bal'inaan hojjechaatti jiru jechuudha. Badhaadhinni hawaasaaf hawaasni immoo badhaadhinaaf jechuun qabatamaan gaara Coqonuu irratti akka mirkanaa'e ibsan hirmaattota duulichaa keessaa kanneen dubbifne. Daagaa fi biqiltuu jechuun lubbuu keenya qilleensa keenya daagaa hidhuu jechuun beela kara tokkoon dhorkuudha. Beela dhorkuu jechuun oowwii gooynanni akka hin dhufne waa hedduu magariisa kana keessatti tokko ijaaf nuura ijaati. Lammaffaa ammoo qilleensa roobaa harkisaa waan beela dhufu kana karaa kanaan ofirraa dhooguun hin dandahama. Daaga kana hogguu hidhan bu'aa hedduu qabaa jechuudha. Magaalarraa bishaan kara tokkoon dhufee bal'ateetiin miidhaa magaalarra geessu kara hin faca'aa. Lammata ammallee magariisummaan achirratti hin argamaa jechuudha. Ganda keenya akka tokkummaa keessatti daagni hidhamee daaga sanirratti biqiltuun adda addaa dhaabbatee kuduraa fi muduraan adda addaa dhaabbatee akka magaalaatti illee fakkii ta'ee jira jechuudha. Maaliif kun itti fufuu qabnaa hawwiin eegaa jirra. Amatarraa haga amatatti deebi'utti itti hawwii jirra. As durallee irratti hirmaataa jirra. Arras hin hirmaannaa, borus hin hirmaannaa waan jedhu qabna. Biyya bareedinaasis, aduufis, roobaafis waa hedduu nurraa qilleensa isaa nurraa bareechaa jechuudha. Bareedina ijaabichaa odoo hin taane faayidaa hedduu ni qaba. Waan kana ta'eef akka nu baane kanatti marti keessanuu bahaatiin wajjadha yaala. Kana jechuun nu jechuun mootummaa jechuun nu'u waan kana ta'eef bilisaanii wajjannee bareechifannee ganda keenya bareechifannee qe'ee keenya bareechifannee irratti kaalaalla. Kanaafuu galatooma waan carraa nuu kennitaniif.